بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. إن شاء الله تعالى كوني برنوتك إن كتاب تجويد المصور ما تدري دقنقروتا قبي يرو دبسنو يرو قرآن قرآنو نرده سنرى جرجتشو ما تدري إنه ترجرو أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق أحرف الحلق جد الرملتا دغنغروتا ملأتوتا كان ويتكو بي حلقي لا دبن إرتي الأف إنسان هاي الحرف البوتيقا كده الحرف كبي الغين كبي غينيتي الأخطاء التي تحدث أثناء نطقه دغنغرا أرقمت ويتئس دبنو كيستي قبي غيني قاف دبنو دغنغرا أكميتو غينين كان الردف ملا إسجدو كتاب نوفده جزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام. الأول دغنغر تقفان قبي غيني رتي أرقمو دندأو خلط صوتها بالقاف سجل إسيدا مكو يوكالاكو بالقاف قاف التمكو نحو غير المغضوب بكسلا جنو غير المقضوب كوني بايد عربون نين زبنا ما كانايو نما اوكي نيامتي عربون نين زبنا كانايو غير العرب جدي في دي بكتو كتو كتبان كتابة عند غير العرب لا عند غير العرب متي هتاو اللي هتاو عربون زبنا هماسي باين إساني sirrii miti. Fayyadamni isaan fayyadamanuu sirrii miti. Fakkeenyaaf qaala isa jedhu qaalaatti jedhan qaafii fi qaalaa fi qaafiin garagara ka. Qaala jedhanii qara'an. Kanaafuu ilaa akkas ta'uu hin qabu ture. Qaalaan jechuu. Qaalaan qaaluma malee qaalaa miti jechuu. Haaya. Amma gaa غير المقضوب نما دنون أغانو كان كان جدا غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مقافت كوني دغونغورا كيسا هو دغونغر نكوني لحن الجلي دغونغورا قد إسنا من إتي وانجلا إسنا الراتوك كجدا ميلكا مالي جنان غير المغضوب إنه كبرات غافق غير مقضوب غاف جدي كبرات بصيرة وانت يفي لحن الجلي أجتشو توك لما فا إدغامها بالقاف قاف إدغام قدوني إيه دقنقرة نحو لا تزغ قلوبنا إسجنوا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا تزغ قلوبنا كنس دقنقرة انتهوا جيجو سدفع إبدالها خاء خاء تججيرون نحو يغشى إذا سلاجنو يخشى نانو مغريرا يخشات خين ورنجل إيك أراوجرا نانو بيو مكين يرا نانو توكو توكوتي غينين غنا خين جدي ورق أراوجرا إنسو نس دوغونغورا خين جدا ميت يخشان تو يغشى غينين يغشى مالي يخشى هنتو وجدت gaafa khootti ka jijjiirtee qaraatu taate yakhshaan haguugeera yakhshaan sodaate kanaafuu lahnii jaliyyii ta'eera jechuudha. Haaya afraffaa qalqalatuha ghaynii kana qalqalaa godhuunis dogongora naxwu غير المغضوب سجن مغضوب كنس جرا غير المغضوب هذا كن دogongora خفي اللي هتو دogongora غير المغضوب ما له صفة بليس صفة القلا غينين هنكبوخا كنافو صفة القلا غافة تتقودي غينين صفة جهة جتشو ديمتا كنافو صفة شنكو فمالي هنكبو جتشوني هاي
شنفة المبالغة دانغا دبرو في تفخيمها فردسو إسي كيستي وهي مكسورة وهي مكسورة هالة إسين كسراتاتين نهو من غل غاف جنو sadarkaalee furdina qubee keessatti sadarkaa meeqa jenne afur yookaan shan madhaba lameen kana jira miti ati imaamul jazariini hunda isaatu dubbateera kitaaba abbaan kitaabaa dubbateera dabarsineerra asuma keessatti dabarsineera amma sadarkaa furdina isii keessatti ghayniin yeroo kasraa irra xiqqoo furdinaa sadarkaa furdina qubee keessaa irra isii dhumaallee yoo taate in furdatti laakiin furdina isii keessatti ni furdiste jettee akka fathaa fi kasraa akka fathaa fi dhammaa suknaa godhuudhaaf hin ta'u min ghillin of cinqe ghillin humnan barbaadu bara humnan barbaadu min ghill miti min ghillin achumatti hanguma isii siigalee hanguma isii achumatti furdistaa jechuudha. Haaya lammaffaa qubeen itti aanu immoo khoodha. Khoon immoo dogongora qubee khoo yeroo dubbannu dhufu tokkoffaa cadamu tafkiimihaa khoo kana furdisuu dhabuu fi naxwi khoolidiin khoolidiin keessatti kaalidii yoo furdisuu dhiifte kaatti fakkaata. Yoo furdiste khoo ta'a. Yoo furdisuu dhiifte kaaf ta'a jechuudha. Kanaafuu dogongorri suni gara lahnil janiyyiitti achi siqa waan ta'eef furdisuu dhabuunis dogongora jechuudha. Lammaffaa al-mubaalagatu daangaa dabruu fi tafkiimihaa furdisuu keessatti wahiya maksuura. Isii kasraa taatee jirtuu furdisuu keessatti daangaa ni furdifamti garuu daangaa dabarsuun hin tahu jechuudha. Wakhiifa hanga of cinqitu tokkotti hin ta'u. Wakhiifa waan akkasiiti jedhe haaya. Qubee khoo kanumaan dabarfan. Hayyi amma gaa abrazu al-akhxaa'i jedhe. Irra mul'ataa dogongoraa allatii taxdusu kan dhuftu cinda nutqi ilqoof wayita qaaf dubban. Qoofii yeroo dubban. Amma asitti gaa. Tokkoffaa nutquhaa qariibatan min alkaaf. Kaafitti dhiheessinee dubbisuunis dogongora ol buti. Naxwu qooluu bakka silaa jennu kaafitti dhiheessinee qooluu furdinna isiidhaa dhabamsiisnee isticlaa'ummaa isiidhaa ixbaaqa ta'uu fi isticlaa'ummaa isii dhabamsiisuuni maal isii godharee akka isiin kaafitti dhihaattee dubbifamtu godha. Kanaafuu maal godhamuudha qaba? Qooluu furdifamuun qooluu malee qooluu qoo galee akkas. Lammaffaa al-mubaalagatu fi idcaafi. المبالغات دانغا دبرونس دغونغور في إضعاف تفخيمها فردنا إسيدا لا في سوق يست دانغا دبرسونس دغونغور حالة كسرها يرو إسين كسراتات حتى تتحول عنغ إسين سكتوتي إلى كاف غير كاف هم إسين ستو جيجي رمتو توكوتي فردنا إسيدا يرو كسراتاتي kasraadha hoo jedhane furdisuu isii kan immoo laaffisuu keessatti daangaa dabruun hin ta'u. Naxwu wabilhaqqi goone kasraa haa taatu فهي وإن تكن بأدنى منزلة فكيمة قطعا من المستفلة جري إمام الجزري كسران قبين كسران كن إسين قدي أنتو صدركان ليو كان تاتو تاتي صدركان قبين فردتنمو كيسا فخيمة قطعا جل مري فردفمتو لجي يقال كنافو إسينو كسرات جنة لافسو إسي كيست مو دانغا دبروني سنتو فكينيا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نجن وبالحق انتو وبالحق أنزلناه وبالحق نزل مال وبالحق أنزل انتهوا جيتشو هاي صدفا قلبها قافي كان جيرون إلى حرف في جا ترى حرف جا
غا غا إنجليفتي غارما أوروميفتي غارما gara gaatti jijjiiruun illee qubee oromiffaa intinii keessa fide as keessatti. Naxu qaliil isa jennu qaliilitti jijjiiruun illee hin ta'u. Qaliil jenne. Qaliil araboota warra ammaatu qaliil jedha. Qaliil qaala isa silaa jedhu qaliilis qaliilitti kanaafuu jijjiiruun illee dogongora jechuudha. Afuraffaa khalxu sawtihaa bilghayn sagalee isiidhaa غينتي تجيرون اللي غين مكون اللي نحو إن أنزلنا في ليلة القدر غدر قا مالي غادري متي شي شنفان همزها همسي إسي وجون اللي هنتو غالا قا مالي همسي وجون جهري مالي همسي وجون غا maali gaafa hamsii gochuudhaaf deemnu gara maalitti jijjiiramaara gara gaatti jijjiiramuus dhufaara kanaafuu jahrii taha malee akkas hin ta'uu jedhe haya tokko qofa daballee dhiisna أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق الكاف دونغورا ملأتو تاتي بكا كاف دبنت تكفان المبالغة دانغا دبروني سنتو في همسها همسي إسي كيست وهي متحركة إسين يرو حركة قبض نحو فكانوا كورت سجنوا فكانوا كورت of جنكني همسي كيست دانغا دبرون انتو لما فتركوا همسها همسي إسي إيسوني سمونتو وخاصة كيساو عند سكون يرو إسين سكنات همسي إيسوني دوغونغور نحو ذكرك سجنوا ذكرك يكتبون صدرك وزرك همسي كان ديسون دوغونغور كناهو مال gochuu qabnare ذكرك واتكشف يكتبون صدرك وزرك سدفع نطقها يسيد بتون دوغونغور شبيهة بالقاف قاف اتفك السنين نحو وتركوك قائما إسجن وتركوك كاف التقاف فكسور سنت وتركوك وإذا السماء كشطت ماله وإذا السماء قشي قاف فكسون هنته جدا سر التلاوة هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين